Kan inni agarsiisu tokkummaa yoo hin qabaanne akkana keenya keessaa hin baane sibiila. Tokkummaadhaa yoo qabaanne tokkummaa yoo wal qabne hafuurri keenya yaadi keenya kaayyoo keenya innaa tokko ta'e rakkoo keenya keessaa hin baane isa jedhudha. Oromoon isa akkuma kana waan gadi isa qabe keessaa ba'uudhaaf tokkummaa walii galtee walitti dhufuu waliin hojjechuu waliin dhaabachuu waliin mirga walii falmachuu ofii falmachuu barbaachisa. Kanaaf kitimii kanaaf jaallannee keessatti ifama afaan Oromootti hiikuu dadhabuu keenyaaf yeroo dhabnee hiikuu hin dandeenye ofii namoota baay'een hubatu jennee akkas xiyyaadha. Kana taasisnee sirna ibsaa qabsiisuuti beeksisa gara dhumaatti kenna waliin hin geeddaramuma kana. Yeroo kun ibsaa qabsiifna. Mootiin ammaa ijoollota yookiin immoo namoota keenyaa isaanii darbee namoota maqaa isaanii arganne warra arganne kanaa nuuf dubbisa mootiin. Tokko Gazaany Oliiqaa, lama Guutuu Abarraa Dheeressaa, Kaarasaa Caalaa, Dabalaa Taafaa Roobii, Dajanee Sarbeessaa, Miftaa Chunindi, Bushra, Murad Abdi Ibrahim, Bakkala Yusuf, Bakkala Soboga Inde, yang bersama berada Bukuta. Isaan amma maqaa isaanii dhufne kanaaf namoota amma maqaa isaanii hin arganne ijoollee Oromoo dhibbatamaan lubbuu isaanii darbe. Namoota Oromoo dhibbatamaan lubbuu isaanii darbe. Gootota keenya warra nuuf jedhanii lubbuu isaanii utuu hin qusatin kennan. Lafa keenya gochuudhaaf, saba keenya gochuudhaaf ibidda xiyyiitii jala kan dhaabatan. Warra maqaan isaanii namaan illee bagaamee waamame garuu iddoo jiranitti kan dhufanii seenaan isaan yaadata. Sabni Oromoo isaan yaadata, Waaqnis isaan yaadata. Kanaaf isaan kanaaf yaada keenya gadi qabannee warra dandeenyu maqaa dhoofnee warra immoo maqaa isaanii yaadannees akkasumatti yaadanneetu mataa keenya gadi qabannee kaamantii keenyaatti kaamantii ofii keenyaatti yeroo kana bahee yaadanne daqiiqaa tokko yookiin daqiiqaa lama kan caalu mataa keenya gadi qabannee yeroo ammaa kana keessatti namoota keenya namoota Oromoo lubbuun isaanii iddoo adda addaa keessatti darbe warra nuuf wareegaman yaadanne.
Fayyata amma immoo harka keenya akkas goone maastar pilaaniidhaan ni mormina kan jedhu sagalee keenya dhageessisne. Hin jennaa maastar pilaaniidhaan ni mormina. Du'a Oromootiin ni mormina. Lafa Oromoo fudhatamuudhaan ni mormina. Fayyata kanatti taasisnee abbaan keenyaan lubni dabalaa birrii as ba'anii waa'ee kanaa irratti kadhannaa nuuf godhu akkuma dhaabanneetti kadhannaa isaaniitiin raawwannee beeksisa xumuraa duwwaatti dhiyeessinee garaan keenya gaddaan guutuudha. Warri bira jiran bu'anii imimmaan isaanii dhangalaasanii awwaallatanii nu ichitti argamnee warra gaddan jajjabeessuudhaaf isaan bukkee dhaabbachuudhaaf haalli nu mijan. Haa ta'u malee yeroo kana qabna. Yeroo isaan wajjin dhaabban, yeroo nu isin wajjin jirra, isinitti fagaannee jiraannu iyyuu hafuurri keenyaaf yaadi keenya isin bira jira. Garaan keenya boba'aa jira. Jabaadhaa hin boona. Jabaadhaa hin boona. Waaqa keenya waaqa lolaadha. Keenya lolaan waaqa. Inni nuu lola, inni nuuf ka'a. Hisqiyaas mootichi yommuu mootiin Sooriyaa isa sodaachisee xalayaatti barreesse. Xalayaa isaa kana fudhatee fuula Waaqayyoo duratti kufe. Akkana jedha: gara mana qulqullummaa dhaqee xaaffaticha banee Waaqayyo dura hin diriirse. Obboloota koo ani isinis immoo doorsisa saba keenya irra jiru, doorsisa nurra jiru fuula Waaqayyoo duratti diriirsinee ilaali Waaqayyo jenna. Namni kun akkana jedhee Waaqayyoo kadhachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo gooftichaa, yaa isa kiruubeen gararraa jiraattu, ati Waaqaaf lafa uumteetta. Mootota lafarraa hundumaa irratti suma duwwaatu Waaqayyoodha. Yaa Waaqayyo, gurra kee gara keenyatti qabii dhaggeeffadhu. Ija keetiinis gara keenya ilaali. Dubbii mootummaan Itoophiyaa saba keenya irratti raawwachaa jiru ga'isuu isaaf erge kana ilaali yaa Waaqayyo. Waaqayyo, situ nu uume, situ lafa jiraannu nuuf kenne, situ nu baay'ise. Diinni immoo kanatti naafee nu balleessuudhaaf billaa isaa qaratee ka'e.
waaqayyo nurratti niisikka waaqayyo ilaalika waaqayyo teessoo keerraa ka'ika kaatee agarreerra saba keetiif birmattee Iskaan rabbichi kee akkuma kadhatee kadhata isaarraa ka'eeni loltoonni 1,185 ta'an harkaan tokkotti muutoo jedhanii lafarraa balleeffamanii ati waaqa kan gochuu dandeessu waaqa diina Oromoo balleessuu dandeessu saba kee saba hamaan goone saba nagaa barbaadu saba kan namaaf barbaadu kan isaa kan irraa fudhatamu mirgisaa akka eegamuuf dubbatu kanaaf ajjeefamaa hidhamaa gidiramaa jira waaqayyo waaqarraa ilaali saba kanaaf birmadu waaqarraa ilaali nu birmadu waaqayyo madaan saba keenyaa nutti dhaga'ama dhukkubbiin saba keenyaa nutti dhaga'ama biratti argamnee gidiraasaa hirmaachuuf hin dandeenye garuu garaan keenya gubataa jira kanaaf gara keetti iyyina yaa waaqayyo wanti gochuu dandeenyu kan biraan hin jiru gara keetti iyyina waan gochuun nuuf ta'u immoo ati nu agarsiisi waan gochuun nuuf ta'u akka goonuuf ogummaa kee nuu kenni yaa waaqayyo yaa uumaa keenya ogummaa kee nuuf kenni yaa waaqayyo Hitler humnan qaba jedhee saba Yihuudootaa miliyoonii 6 al tokkicha gaachembariitti ficcisiise isaan illee dhumaniif Hitler irra jiru mootummaan Israa'el garuu jira ati waaqa gochuu dandeessu waaqa ijaa baasuudha yaa waaqayyo jetteetta ijaa baasuun kan kooti jetteetta nuti kadhanna yaa waaqayyo dhiiga ijoollee keetii dhiiga saba keetii akkamitti dhangala'aa jiru ati akkasitti hin beeku waan dhiifte waan calma jettee laata fakkaata malee abdiin jira yaa waaqayyo abdiin sibiraa nuuf jira abdiin sibiraa saba Oromootiif jira nu gargaari amantiidhaan gara kan ilaaluu akka dandeenyu amantii nuuf kennu saba kanaaf birmadu gaachanaaf da'oo nuuf ta'e yaa waaqayyo araara kee nuu buusi yaa waaqayyo ija kee araaraatiin gara saba keenyaa ilaali yaa waaqayyo mootummaa hafuura hammeenyaatiin hafuura dukkanaatiin ka'e kan ammoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ati nurraa rukuti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sitti manneerraa si kadhanneerraa nurraa kaasi yaa waaqayyo nurraa kaasi waaqayyo sabi kee boqonnaa argatu sabi kee mirgisaa eegamu sabi kee qabeenyaa isaa irratti adeemu sabi kee mirga isaatiin biyya sana keessa biyya isaa keessatti akka nama biyya hin qabneetti reebamaa jira waaqayyo ati ilaalii firdii qajeelaa kenna ameen imimmaan baay'ee dhangala'aa jira yaa waaqayyo yeroo kana sababa kanaati baay'ee sitti bo'aa jira yaa waaqayyo yeroo kana imimmaan saba keetti haqe
Sagalee misiraachoon nu dhageessisu gooftaa. Waan hundumaa immoo ati akka fedha keetiif akka jaalala keetiitti waan raawwattu. Yaa Waaqayyo akka saba keetiitti fedhi kee nuuf raawwatamu jenna. Fedha xinnaa keetiif qabdu moo fedha gaariidha? Fedhi kee inni gaariin saba keetiif haa raawwatamu. Ameen. Hundumaa maqaa isa nuuf jedhee du'ee du'a mo'ee ka'ee bara baraan jiraatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sitti malee.